Ashamaa harkafuunee akka mul'ata hordoftaa fi daawwattoota GMN irraa oduu isinitti himaa oduu galgala kanaa qindeeffachuun kan isinitti immoo ani Misraa Bayaani jalqaba irratti hanga footoo oduutiin eegala. Itoophiyaatti hanga ammatti namoonni 172 wal'aansaa tajaajila kalee bakka buusuu argachuu ibsan. Faransaay lammiileen ishee naannoo Tigraayitti argaman gadhiisanii akka ba'an gaafatte. Ameerikaa fi Israa'el Filistiinonni akka biyyoota Afrikaa keessaa qubatan murteessuu ibsan. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hanga footoo oduutti amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Itoophiyaatti bara 2009 irraa eegalee hanga ammatti namoonni 172 wal'aansa tajaajila kalee bakka buusuu argachuu ibsan. Kolleejjiin Meedikaalaa Phaawulos bara 2009 irraa eegalee dhukkubsattoota kalee 172 wal'aansicha kennuu ibseera. Hospitaalichi humna namaa gahaa haa qabaatu malee dhiphina kutaa wal'aansaa fi meeshaalee qabaachuu ibsuudhaan yoo ta'u kun immoo tajaajila isaa waliin gahuufis qormaata ta'us ibseera. Kutaalee biyyattii garaagaratti giddugaloota tajaajila akka kennan babal'isuu barbaachisaa akka ta'es ibseera. Faransaay lammiilee ishee naannoo Tigraayitti argaman gadhiisanii akka ba'an gaafatte. Ibsa ministeera dhimma alaa biyyattiin baaseen tasgabbii dhabuu naannoo Tigraay keessatti Itoophiyaatti hammaataa waan dhufeef lammiileen Faransaay gara naannoo Tigraay imaluu irraa akka of qusatanii fi warri duraan seenanis hatattamaan akka gadhiisan gaafate. Naannoo Tigraay keessatti sababa qoqqoodinsa uumameen tasgabbii dhabuu irraa kan ka'e yoo ta'us gareen Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu pirezidaantii yeroo Geetaachoo Raddaa irratti fonqolcha mootummaa raawwachuunis akka jiru ibseera. Kantiibaa magaalaa Hawaasaa duraanii hidhaa waggaa 13 itti murtaa'e. Manni murtii olaanaa magaalaa Hawaasaa kantiibaa magaalaa Hawaasaa duraanii Tsaggaayee Tukee torbee darbe himannaa lammataa yakkamaa ta'uu isaa mirkanaa'een hidhaa waggaa 13 fi maallaqaa birrii 21,000 adabuu ibseera. Manni murtichaa mala salphisuu 8 kantiibaan duraanii dhiyeessuudhaan keessatti fudhachuun 4 kuffisuudhaan 4 dhiyeessuun waggaa 13 itti murteessee jira. Kanumaan waliin dhimma isaa irratti himatamaa kan turan itti aanaa itti gaafatamaa kutaa misoomaa fi ijaarsaa magaalaa Hawaasaa duraanii Taarikuu Taammanaa hidhaa waggaa 10 fi birrii 41,000 obbo Tasfaayee Tunashii hidhaa waggaa 8 fi ji'a 5 fi birrii 51,000 obbo Seifuu Lalisee adabbii waggaa 8 fi ji'a 5 fi birrii 76,000 itti murteessee jira. Tigraay keessatti muddama dabalaa dhufeen murni Dabratsiyoon waajjira kantiibaa FM Maqalee 104 to'atu ibseera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay fi ajajjoota waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay Abut waliin hiriiran gidduutti wal dhabdee uumame yeroo hammaataa dhufeen murni Abut Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu Maqalee FM 104 fi waajjira kantiibaa magaalichaa to'achuu maddeen ibsaniiru. Dabalata isaa akka itti aanutti dhiyaata. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fi ajajjoota waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay Abut waliin hiriiran gidduutti wal dhabdee uumameen yeroon hammaatee dhufutti murni Abut Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu Maqalee FM 104 fi waajjira kantiibaa magaalattii to'achuu maddeen himan. Qoqqoodinsaa fi wal dhabdee aangoo Abut keessatti hammaataa dhufuun jiraattonni magaalota akka Maqalee fi Addagiraat hedduun yaaddoo keessaa akka jiran himaniiru. Namoonni waan booda dhufuu sodaachuun mallaqa baasuu fi meeshaalee barbaachisoo bitataa akka jiranis ibsaniiru. Yuunivarsiitii Maqaleetti barsiisaa kan turan Tasfaayee Gabramadiin gama isaaniitti yaaddoo dhimma nageenyaa fi hooggansa Maqalee walqabatee jiru ammas itti fufaa jiraachuu himan. Kantiibaa magaalattii bulchiinsi yeroo naannichaa muudeen Birhaanee Gabrayyesuus hanga ammatti waajjira akka hin seenne ibsan. Gama biraatiin kantiibaa Abut muudeen Raadiyee Birahee muudama isaa ji'a 3 booda kaleessa waajjirichaa to'ataa jiraachuu himaniiru. Itti dabaluunis murni Abut Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu FM Maqalee 104 to'atee jiras jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo naannichaa jalqaba torbee kana xalayaa Geetaachoo Raddaan mallatteeffamee jiran Yohaannis Walda Gorgisii fi Majiraan Jeneraal Maashoo Bayyanaa Birgadir Hayilee hojii irraa dhorkuu erga beeksisee booda wal dhabdee guddachaa akka dhufaa jirus ibsaniiru. Qondaaltonni kunneen hojiiwwan murtee mootummaa irraa maquunis naannicha gara wal dhabdee keessatti harkisaa jiru jedhamuunis himataman. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen oduu biyya keessaatii amma oduu biyya alaa isinitti hima.
Ameerikaa fi Israa'el Filistiinota akka biyyoota Afrikaa keessaa qubatan murteessuu ibsite. Ameerikaa fi Israa'el Filistiinota Gaazaa keessaa baafamanii deebisanii qubsiisuufis mootummoota biyyoota Afrikaa qunnamuu isaanis ibsaniiru. Gaazexeessaa Associated Press qondaaltota Israa'elii fi Ameerikaa wabeeffachuun akka ibsatti mariin kun qondaaltota Suudaan, Somaaliyaa fi biyya ofiin of bulchitu Somaalilaandii waliin ta'us ibseera. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp karoora Gaazaa to'achuu fi misoomsuun yaada dhiyeessanii mormii cimaa erga mudatee booda torbee darbee Filistiinonni Gaazaa keessaa dirqiin akka hin baane dubbachuu isaas ni yaadatama. Qondaaltonni Ameerikaa fi Israa'el maqaa isaanii akka hin dhaabne kan barbaadan gaazexaa Associated Pressitti akka himanitti ji'a darbeen eegalee biyyoota lamaanii fi mootummaa abbaa biyyummaa Somaalee fi Somaalilaandii waliin marii dhoksaa taasifamaa tures jiras jedhameera. Biyyoonni Filistiinonni Gaazaa keessaa bahanii fudhataniifis deeggarsa mallaqaa dippiloomaasii fi nageenyaa waadaa galanii jirus jedhamee jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffame kana fakkaata oduu waliin kan isin faana ture ani Misraa Bayaanii qophii naaf GMN irratti dhufu gama kootiin nagaatti.